boodin jimmaarraa dorgomtee man barumsa bultii adda Oromiyaa. Man barumsa bultii adda Oromiyaa kan seente. Yeroo ammaa man barumsichaatti kutaa 12ffaa barachaa kan jirtu yoo ta'u, barattoota lama naannoo Oromiyaa bakka bu'uun dorgommii qorumsa herregaa fi Ingiliffaa sadarkaa biyyattii qophaa'e irratti hirmaatan keessa tokko. Dorgommii dilbaata dabree Finfinneetti adeemsifamu kuniin ministeerri barnoota Itoophiyaan kan qopheesse yoo ta'u, magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee 8 irraa barattoota qaxalee 16 hirmaatee wal dorgome. Dorgommiin qorumsa herregaa fi Ingiliffaa kuniin barreeffamaan kan kenname yoo ta'u, barattoonni naannoo Oromiyaa bakka bu'an lamaanii sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa ba'uun irraanan baratu Mufaariyaat dorgommii sadarkaa biyyattii adeemsifamu kana qabxii olaanaa fiduun tokkoffaa yoo baatu barataa fiixee Alamaayyoo ammoo lamaffaa ba'e. Barattoonni lamaanuu man barumsa bultii adda Oromiyaa baratu. Riippootariin keenya Maatii Olaanaa baratuu Mufaariyaat dubbise. Kaleessa dorgommii akka biyyaatti adeemsifame tokkoffaa ba'uudhaan injifatteedhani. Dorgommii sun maali? Akkamiin injifachuu dandeessee? Egasii immoo miira akkamii qabda? Dorgommiin suni yaa'u qormaata aptituudii ture. Barattootni naannoorraa barattootni lama bakka bu'uudhaan kan qorame. Sana booda yeroo qabxiin dhufu immoo ani gara tokkoffaa ba'ee jechuudha. Nama meeqa taataniiti kan qoramtan? Barattoota 16 naannoo 8 irraa jechuudha. Wanni dorgommii kana akka injifattuuf si gargaare maali? Dorgommii kana akka injifadhuuf kan na gargaare qo'annaadhaaf cimanii jechuun gaaffii garaagaraa intiraansiidhaafis qophaa'arra waan ta'eef waan akkasii jira. Amma bara kana qorumsa biyyoolessaan fudhattaa qophiin maal fakkaata? Qophiin baay'ee gaariidha. Modeelii qoramuuf jira akkasumas kilaasii xumurree qo'achuu jira. Kan 9-10 riiviizhinii akkas godhaa jira. Haala gaariin nu gargaaretti qophaa'aa jira. Karoorri qabxii olaanaa akka biyyaatti fa'aa galmeessuudha. Amilee akkamii sii kenne dorgommiin kun? Dorgommichi galmeessuuf sirriitti hamilee naaf ta'ee jira. Caalaatti wanti guddaan akka eegamu godhee sirriitti akka jabaadhuuf na gargaaree jira yeroo ibsate. Badhaasa maal fa'aa argatte taree egaa dorgommii kana injifattee booda waan ati argatte maali? Asis illee badhaasa illee sartifikeetii illee nu kennanii badhaasa maallaqaa illee meedaalii illee nu kennanii jiru. Kun immoo yaa'u jajjabina guddaadha. Akkas hamilee namaaf ta'a warra kaaniif illee fakkeenya ta'a jedhee yaada. Fuulduratti maal ta'uudha karoorri kee eessa ga'uudhaaf yookaan ogummaan ati barachuu barbaaddu? Gara fuulduraatti arkiteekchara ta'uu barbaada. Arkiteekchara ta'ee immoo sirriitti nama milkaa'aa ta'e waa baay'ee hojjechuu barbaada. Direktaraan olaanaan waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajjana Ittichaa mani barumsa bultii addaa dhaabbata kaayee hundaa'eef sirnaan milkeessaa jira jedhe. Mani barnoota kunin barattoota qaxaleef carraa gaarii mijeessuu jiddugal muuxannoo ta'uu fi miira dorgommii uumuu kaayoon isaa kan waggoota darban itti milkaa'ee jira. Barattoota biyyattii raajii hojjetan orannee jirra. Itoophiyaa fi Eertiraan bara 2018 eegi ministeera muummee Abiy Ahmad garangoo dhufe walitti dhufeen nagaa jalqaban. Bulchooti biyyoota lamaanii irra deebiin gara Asmaaraa Finfinneetti malaa turuun cimina hariiroo isaanii argisiisaa turan. Ambaasaadar Yuunaatoo Bilataa Itoophiyaa bakka bu'uun Chaayinaa, Gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaatti hojjechaa akka ture walitti dhufeenyi akka tasaa eegalam kunin seeraan kan hin hidhamin ta'uu akka rakkoo kaasa. Hirpha gammachuu dubbise. Deddeebiin ture haalaan bal'aa ture. Halkaniin guyyaadhaan walitti deddeebimuutu tureera. Waraana Tigraay sana duraa jechuudha. Pireezidaantii Isaayyaas gara Itoophiyaa dhufanii Piraayim Ministeera Abiyyis gara Eertiraan dhaqu. Hariiroon isaanii walitti dhufeenyi isaanii haalaan dhokataa waan ta'e jaalalli isaanii hariiroo biyyoonni birmadoo ta'an lama akkaataa walitti deemaniif fakkaatu. Sana keessa gadi bu'eeti hiriyyummaa addaa akka waan qabanitti walitti dhufeenyi ture. Garuu sana keessa wanti dhoksamee hojjetamaa ture akka jiru wanti nama mul'isu garuu jira. Yeroo sana shaatilingiin yeroo sana ture sun hundumsaayyuu waan argisiisu boodarra waraana Tigraay irratti labsameef haal duree raawwataa turan sana waan argisiisudha jedhanii kan dubbatan jiru. Dhugumas immoo akkas fakkaata hariiroon sun yeroo sana haalaan kan saffisaa ture. Kaayyoon inni qabatee hariiroon sun soso'aa ture. Hariiroon nama lamaan hooggantoota lamaan